akkasuma international bible irratti qofa dubbate malee warri bira maal jedhani English standard bible maal jedhan to serve him jedha akka isa tajaajilaniif jedha isa akka wanna jedhame hin beeku ammas King James Version maal jedha to serve him jedha akka isa tajaajilaniif jedha international bichaatu worship him jedhe kan inni dubbate jechuudha sana malee warri bira maal jedhani akka isa tajaajilaniif jedha sanifu dura macaafni walii galaa kootaati san booddee isa akka gabbaraniif yookiin akka isaaf sagadaniif kan jettu yeroo san mormuu dandeessa macaafni kee kan waliin galle dhuftee nama mormuudhaan hin dandeessu yookiin Yesuus Kiristoos akka isa gabbaraniif jettee naanaasuudhaan hin dandeessu jechuudha maaliif yaada namni dhuunfaa fidee yaada isaa keessa kaa'edha utuu yaada waaqayyoo ta'eeti akkuma inni kun sarviidhaaf tajaajilaaf jedhu yookiin wanni kun akka gabbaruudhaaf jedhu kunis gabbaruudhaaf jedhee dubbata ture jechuudha kanaafuu wal hin laallatu si jechuu barbaade kabraati wanna ati naa kaaftee maalinni asuma irratti sagal jaharratti wanna ati kaastee mucaan nuuf dhalateeraa jedha waaqni hin dhalatu mucaan immoo dhalateera Yesuus garuu waaqadha naan jechaa jirta een dhalata moo naan jette waaqayyo akka dhalatu natti himte jechuudha ilmis nuuf kennameera jedha ilma eenyutu isiniif kenne waaqayyo saadaa waaqayyo isinii kennite inni dhalate eenyu sila waaqayyo dhalate naan jechaa jirta waaqayyodha Yesuus jechaa jirta kan sii kenne erga waaqayyo ta'e kan dhalatus waaqayyo inni kennu sinni dhalatus waaqayyo ta'e waaqayyo lama ta'a jechuudha kan dhalatuuf kan kennu jechuudha kanaafuu tokko ta'uu hin danda'u gara wanni kiyyatti gaafan deebi'u mata duree kiyyatti daqiiqaa tokko qabaa soori dafee nafta yaada Timoteos boqonnaa tokkoffaa Qorontos tokkoffaa lakkoofsa 15 irraati boqonnaa 15 lakkoofsa 24 kaasneedha yoo dubbisne maal jedha Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa aboo hundumaas golgoleessee mootichatti deebisee waaqayyo abbaatti erga kenne booddee dhumni ta'a jedhe Yesuus Kiristoos ganaa deebisee mootummaa kennameef jettee ati ittiin akkas addaa jirtu kana deebisee golgoleessee abbaatti kennaa siin jedha lakkoofsa 28 irratti wanti hundi ilma waaqayyo jala yommuu galfamu ilmi immoo ofiisaati waaqayyo isa waan hundumaa miila isaa jala galche jala deebi'ee galaa jira Yesuus Kiristoos deebi'ee waaqayyo jala gala eeggateeti waaqayyummaa isa gooftummaa isaa kenname yoo ta'eeti miila jala waan galu nuuni hin amannu waaqayyo hin jennu waan deebi'ee miila namaa jala galu waaqummaa yeroodhaaf kenname yookiin gooftummaa yeroodhaaf kenname wanna jechuudha afaan keessa guuttaayee ishi galatoon. Okay. Achi koi, reservesa. Okay. Tole, sorry to say this. Itu hiap dhugaa dhiifama. Waan an jedhaa ture iyyuu dhageenye na fakkaataati. Waan an jedhaa ture iyyuu dhageenye. Sababni isaa maaf akkas hin jedhe fakkeenyaaf gaafa gooftaa moototaa jedhu ani Isaayyaas boqonnaa 9 jaarratti hundaa'eeti miti. Imbaaqoom dubbisee Imbaaqoom keessa gooftota jedhee fayyadamee mul'ata fide malee Isaayyaasiiti miti gooftotaa jedhee kan fide. Atamma fuutee Isaayyaas ma keessa dubbifte jette. Atamma haga ammaa Isaayyaas ma keessa jirta. Macaafa qulqulluutti macaafa qulqulluu baaseera waan ta'eef. Hold on. Yeroo kee keessa waliin dhaggeeffadhu. Lammaffaa inni biraan mootu hin duune ka jedhan isa irraallatee isa hin duune sana irraallate abbaa irraallate jedhu dhage malee Yesuus hin duune jechuuf miti. Sanillee nan dhageenye rogatti. Anka jedhe tokkoffaa Ximooteos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 kan fayyadamee fi isa irraa dhalate hundeen isaa ka durduri jedhu san tuqaadha. Ati waan an jedhu na dhagaan turre. Pointi mormuu kan kee ofarratti xiyyeeffataatti malee nan dhageenye. Anyway isa yaada akkasi qabadhu. Inni biraa kan koo kan keetii ka jedhu lamatsnaanyaa noo naan jette. Lamatsnaanyaa noo akkana jechuuf jette. Eenyutu jedhamee ka jedhu hayaan eenyu natsnaannaa. Eenyutu jecha kana dubbate. Uduu akkati jette tariiti abbaan dubbate matsnaanyaa kan keeti. Matsnaanyaa kan keetti fayyadamte. Garuu kana ka dubbate Yesuus. Yesuustu maal jedheen? Aslaalaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:10 irratti kan koo hundumtinuu kan keetii, kan kees kan kootii. Ulfinni koos isaan mul'ata jedhee ka dubbate Yesuusidha. Malee abbaa miti ka dubbate Yesuus dubbate. Kanaaf Yesuus abbaa naannaa jechuu barbaaddeetu maali? Kontekstiin loojikali akkuma ofii barbaaddeetti deemaa turte sanniin sitti lakkaa'u. Sababni isaa macaafa qulqulluudhaan utuu hin taane loojikii kan keetiin deemaa turte waan ta'eef. Hangara yaada kiyyaatti isaa deebi'u. Kanaaf Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 61 irraa inni garuu calluma jedhe malee deebii tokkollee hin laanneef. Hangam lubootaa immoo ati Masii ilma Waaqayyoo isa galateeffamaati jedhee isa gaafate. Yesuus immoo ani isa ta'uu ani isa ilmi namaa mirga aangoo qabeessaa taa'ee duumessa Waaqa keessaa wajjin utuu dhufu arguuf jirta jedhe. Duumessaan itti geeffamee ka jedhe. Isaatiin Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irratti duumessaan geeffame ka jedhu sirriileen jira. Inni ilma Waaqaati. 14 irratti ilma Waaqaati miti yaada jedhu naa kaafte ilma Waaqaa ka jedhame santu ilma Waaqayyooti. Ati ilma Waaqayyooti jennaan eeyyee jedheen. Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 61 irratti jecha macaafa qulqulluu jechuudha.
Inni biraa seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 5 irratti bifa tokkotti illee kan hin fakkeeffamne waaqeffannaa kan fudhatu Waaqayyoodha. Kan sagadamuuf jechuudha. Kiristoosiif ammoo saganni ta'eeraaf. Saganni ta'eeraaf. Mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irraa dubbisuu dandeettu 13 14 qofa dubbisan. Kiristoos akkamitti akka sagada fudhate. Waaqummaa akka inni itti qabaatu jechuudha. Wanti waaqa irratti lafa jalatti galaana keessatti uumamee isaan keessa jiraatu hundinuu qubaan ulfinni guddinni aangoon isa teessoo irra taa'ee jiru sanaaf hoolichaafis bara amma baraatti haa ta'u jechuu isaanii dhageenya. Hoolicha kan jedhame inni Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyooti. Lakkoofsa 14 uumamni lubbuu qaban arfan ameen jedhanii manguddoonis gombifamanii sagadaniif jedha. Gombifamanii sagadaniif jedha. Worship him jedha. Ergamoonni waaqarraa biroota boqonnaa tokko lakkoofsa 6 by the way ilma isaa hangafa gara biyya lafaatti yeroo erge ergamoonni waaqarraa akka isaaf sagadan lafa ka'a. Inni biraa raajii Macaafa Zakkaariyaas boqonnaa 10 irratti ana hafuura araaraaf ani jedha. Kana yaadannaa qabadha. Ani hafuura araaraa fi hafuura kadhataa mana Daawitii fi warra Yerusaalem keessa jiraatan irratti nan dhangalaasa. Isaan isa waraanan sana maal godhu jedha. Inni ilaalu jedha. Isa waraanan kan jedhu akka waan biraa dubbataadhu. Ingiliffii garuu akkana jedha. I will pour upon them upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication, and they shall look upon me whom they have pierced. Ka waraanan gara kiyya ilaalanii jedha. Isa waraaname gara kiyyatti ilaalu jedha. Isa ajjeesan gara kiyyatti jedhee kaayetiin jedha jechuudha. Kanaaf hafuura ogummaa akka kennu eenyunni kakuu moofaa keessatti kan batameetiin jedha jechuudha. Kanaaf inni biraan mootu wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 37 irratti macaafni iddoo biraatti inni garuma isa waraananitti maal godha jedha. Hin ilaalu jedha. Kanaaf waraannamuun isaa isa hafuura ogummaa fi hafuura qulqulluu hafuura ogummaa kennu san Yesuusin akka ta'e argina. Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irratti illee hundinuu gara isaatti akka lallafa ka'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 12 irraa ergamoonni Waaqayyoo lama uffata adii uffatanii iddoo Yesuus kaa'amee ture tokko maal godhan jedha. Hin ilaalanii jedha. Ergamoonni lamaan kan jedheetiin jedhu kun maaliif mul'ateetiin jedha uumama keessatti uumama boqonnaa 18 irratti gaafa namoonni sadi mana Abrahaamii dhufan tokko eenyu wajjin ture Abrahaamii wajjin dhaabatee ture boqonnaa 9 tokkorratti maal jedha ergamoonni lama gara dhagan jedha ammallee Waaqayyoon fuuldura dhaabbatee ture jedha Abrahaam. Kanaaf isa kan ergamoonni lamaan isa wajjin deeman akka ta'eetiin jedhe lafa kaayatiin jedha jechuudha. Ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 2 haga 6 keessaa yoo dubbiftani huxiisan keessaa yookaan ammoo ibidda boba'aa keessaa kan mul'ataa ture yookaan ammoo kan eenyu Museetti dubbate Waaqayyoon ergamaa jedha. Ergamaan itti dubbate jedha. Deebi'ee ammoo Waaqayyo maal godhe jedha. Laftetti dhaabatte qulqulluudhaa caamaa miila keetti baase jedha. Eenyutu itti dubbatedha achitti. Gabaabsumaaf hin deema. Eenyu akkasatti dubbate hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 30 amma 31 Musee yemmuu arge mul'ata kana dinqifatee ilaaluuf itti dhiyaate sagaleen gooftaas dhaga'e Waaqayyo ana kan luboota kan abboota keetii Waaqayyos Abrahaam kan Yisaaq jedhee itti dubbate gooftichi yemmuu iddoo itti dhaabattu kun qulqulluu waan ta'eef kophee miila keetti baasi jedheen. Lakkoofsa 35 irratti Museen kun isuma isan ganaanii eenyutu seerrattuudhaa fi abbaa firdii si godhe jedhe. Harka Waaqayyoo harka ergamaa isa huuxii qoraattii keessaa dubbateen jedha. Argitanii karaa qoraattii keessaa illee eenyu Musee dubbatee eenyu inni Yesuusii jechuudha. Waaqayyo achirra jedhamee kakuu moofaa keessatti illee bifa kanaan kan ibsameedha. Karaa biraatiin jechuma ba'uu keessatti fayyadame san wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 58 irratti I am jedhee fayyadame. Gaafa inni I am jedhee fayyadamu lakkoofsa 59 irratti Yihuudoonni Yesuusin darbachuudhaaf dhagaa funaannatanii jira. Ka isaan dhagaa funaannataa turanii gaafa inni abbaa wajjin tokko ta'uusaa maal godhedha dubbateedha jechuudha. An ilma Waaqayyooti gaafa jedhu dhagaatti funaannataa turan. Dhagaatti funaannachuun isaanii sun ammootu Kiristoosiin waaqummaa isaa pooyintii mul'isu biraan gaafa ba'u isaan dhagaa isaatti funaannataa turan jechuudha. Okay, baay'ee gaarii. Macaafa fakkeenya boqonnaa 30 lakkoofsa 4 irratti eenyutu gara bantii waaqaa dhaqee deebi'ee immoo dhufe eenyutu qilleensa bottee isaa keessatti walitti qabe eenyutu bishaanitti uffata mareettis eenyutu daarii lafaa hundumaa jabeessee dhaabe eenyu maqaan isaa eenyu maqaan ilma isaas jedha. Kanaaf daariin lafaa Waaqayyo jalqabatti lafaaf dachii samii maal godhe uume. Kanaaf yeroo jalqaba dachiif samii uumu daariin lafaa jabeeffee gaafa dhabame isa wajjin kan ture isadha jechuudha. Baay'ee gaarii.
Kanaaf kan dubbatarru Yesuus isa jalqaba uumaa waa hundumaa ta'e. Isa ka fakkeenyaa kana Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 Waaqayyo akkasitti tokkocha ilma isaa ilma qabu jechuudha. Taganaa dhufee asii dhalatu miti. Ilma qabu tokkocha ilma isaa maal nu godhee nuuf laate. Sababni isaa isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Isa kana akka inni jalqaba ture ka argineet hin jennu Masa boqonnaa 110 lakkoofsa tokkorraa Waaqayyo gooftaa kootiin jedha. Diinota kee miilla kee jala amma sii godhutti ati gara mirga koo taa'e jedheen jedha. Inni ka jalqaba irraa ture ka ta'u akka nuudis. Isa kana Ingiliffisaa The Lord said unto my Lord jedha. Gooftichi gooftaa kootiin jedha. Gooftichi gooftaa kootiin jedha. Kanaaf gooftaa koo jedhee Daawit yeroo dubbatu Kiristoos kana isaaf akka dubbatame yeroo dubbatu Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 41-42 irraa yeroo dubbiftani ilma namaatiin eenyu jettu gaafa jedhee dubbate ilma Daawit jennaan akkamitti Daawit hafuura qulqulluudhaan geeffame gooftaa koo ittiin jedhee isin immoo deebitanii ilma Daawit jetturee jedhee kaa'ee jechuudha. Kanaaf inni kun Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti waa ilmaa garuu teessoon kee yaa Waaqayyo jedhee yeroo dubbatu akkuma dura dubbadhe argine jettu 43 Isaayyaas 43:11 irraa ana duwwaatu Waaqayyoodha ana malee fayyisaan kan biraa hin jiru Waaqayyo ana malee fayyisaan kan biraa hin jiru jedha. Jecha ana malee alright okay. Ana malee waa Doji tina shawar sagalee dhaggeeffataa jira olee kaasaa darbe deeqaa. No. Hin darbine laal kunoo. Kaa chaaru ijoolleen jalaa daqiiqaa hin qabne ofii kiyyaatti san jedhee. No. On godheera laala argaata kun daqiiqaa hin qaba laal. On godheera daqiiqaa hin qabu. Kanaafi waan hundumaa jecha fayyisaa Waaqayyo qofa jedhu kakuu haaraa keessatti ammoo Kiristoos fayyisaa akka ta'e lafa kaa'a. Kanaaf eenyummaa akka Waaqayyummaa akka Waaqayyo akka abbaatti akka inni qabu argineet hin jenne jechuudha. Kunniin hundinuu Kiristoosin nuti dubbataarru amma baay'isee osoo wajjin dubbataarru. Isa jalqaba udduu addeef samiin hin uumamin waaqummaa qabu kanaaf jedhee ulfina Waaqayyummaa sana dhiisee biyya lafaatti namummaa uffate. Namummaa uffate gaafa jedhu namummaadhaan lafa kana irra deddeebaa ture jechuudha. Namummaadhaan deddeebaa ture. Garaa Maariyaam irraa jalqabee lafa irratti yeroo deddeebaa ture. Kanaaf waa'ee sagaraatti kan dubbataarru ati waa'ee namaa qofa dubbataa waa'ee waaqummaallee hubadhu Waaqayyo jessi haa banu eebbifame. Tole. Atiin gama xumuruudha. Gaaffiif deebii. Okay, daqiiqaa 5 dabalan nure. 5 dabalan jenna dabalan rakkoon tokko hin jiru. Yoo gaaffiif deebitti deemnee rakkoon tokko hin jiru. Akkasii tole. Yoo daqiiqaa 5 dabalan daqiiqaa 5 dabaladhu waan dubbachuu barbaadu gara xumuraatiitti illee haa ta'u waan walitti qabu barbaadu daqiiqaa 5 dubbadhu achiin booda gara wandootti deebna. Walitti qabamaa dhumarratti walitti qabna. Yookiin gaaffiif deebii walii goonee kaanee walitti qabaa booddee godhanna malee walitti qabaa miti kun. Yookiin gaaffiif deebii taa dabarru nam tokko nuuf haa galu. Haa godhamu. Dole nama tokko jechuudha. Namni modereetara Mubaarak haaseenu Mubaarak. Mubaarak yoo aziraatti seeni. Mubaarak kam? Musammaa? Mubaarak Musammaan jira yoo jiraate immoo nutti tola. Nama nulachiinuu aidilii ta'e oduu ta'e baay'ee natti tola. Anatu ofiitti gashadhu yoo ofii keetii barbaadde jechuudha. Si gashettis nan gaafadha zanaa nama seenee qabu malee ani namtu qopheesse hin qabu. Ani illee hin qabu kaamaa an bar daqiiqa namni nu qabu hin barbaachisu jedheeti. Ani si qabaa ati illee qaba. Namni qabuu danda'u jalaa jiraate nan galcha. Namni aidilii ta'e namni garee kanaaf kan keessatti illee aktiivii hin taane yoo jiraate. Tokko tokko agarreessu namni qabuu danda'u. Nama aidilii ta'e na biratti. Ana jettu gaarii. Namni ana eenyu akka ta'e hin beeku. Nama beeknu tu ta'e immoo bareedaa fakkaata. Amma warra bareedaa keessaa hin beeku eenyu akka taata hin beektanii qabduu qabdanii keessa hin beeku. Nama bakka dibee ture nama wanneen isaa ture yoo taatu bareedaa. Kiristaanota sodaa jalaati nama wanneen dhiyoo jiraate rakkoon tokko hin jiru. Fayyaa qabuudhaaf. Awwalii musammaa dhiifama madarati tokko as wajjiniin taa'uu taa'imii kiyya naan eeyyamu waan taateef yeroo biraa to'ati. Taa'imii kiyyatti naan eeyyamu. Eeshi boy. Bakka Mubaarak jirta Mubaarak. Waajillee dhaatan malee nama asirratti waan jedhu argaa hin jiru Mubaarak oduu erga itti banna gootee bantee natti tola. Shaafarraa maanni kun amaariif immoo nutti. Asii namni itti ergataa jiru tokko hin jiru. Ijoolleen jala maqaa nama barreessu jiran garuu nama sana arguutti hin jiru. Yoon arge malee akkamitti gashuu danda'a. Ani amaariffaa kanaan ergaa baay'een. Nan jira namni nan qaba naan jiru jira. Anna rakkoon hin jiru. Warra maqaa dhooftan keessaati. Baay'ee gochuu danda'a jechuudha.
namni sun naa barreessee dhaqee mana banuudhaa qaba. Mana namni bantanii ta'ee yoo jiraatan kaasira yeroo hin jiru. Ishiitaan jedhee nama tokko gashu. Hin qabu. Maal nama afaan Amaariffaa qofa hin erga jedhe isaan hin beeku. Itti fufi ati gaafii wanna jennaan. Ati illee qabadhu honestly. I'm coming. Shalaa ofiin maan ta'u nam tokko gasheshi nam tokko mana keessan banaati nu ergaa deemaati. Katti ergaa. Eenyuma yoo haa ta'u mana keessan ergaa. Rashite? Namni wayii ergee. Mee amma yoo abduun qaba jettee. Oh. Diskeeshinii irra jira. Haadha. Wuyyii ላይ ነን ደቂቃ ማስ ትችያለሽ? እዴ እሺ እሺ ደቂቃ ትይዣለሽ? ይቻላል። አዎ እሺ ባይብሊካል ዲስከሽን ላይ ነን። መጽሐፍ ቅዱሳዊ እምነታዊ ውይይት ላይ ነሽ። አልገባሽም መሰለኝ ያለንበት አይደለ? ጌም ላይ አይደለንም። አሁን ነው ምን አልከኝ? ማየት ጌም ላይ አይደለንም። ጌም ይረንጅሩ መሪ መጫፍ ቁልቁሉ ረጀራ። እሺ እሺ በቃ ሌላ ጌም ያለበት እሺ ገለቶ ፈያን ታይሲ አብዲ እሺ yoo dhaggeeffachuu barbaadde dhaggeeffadhu marii itti fufna gaafii deebitu jira inni geessaa እሺ በቃ እንትን አድርጊ። መስማት ከፈለግሽ ጌም መጫወት ከፈለግሽ ጊዜሽን እንዳናቃጥልብሽ akka yeroo seelaan finne gaafiif deebii macaafa qulqulluu irra jirra yoo dhageeffachuu si mijate dhageeffadhu yookaan ammoo akka yeroo seelaan finne nu gara marii keenyaa deebi'uuf jenna. Abdii dhageessaa? Abdii isiniif baa'u. Wayya. እሺ ገለቶም እሺ ሜሪ እሺ አበሌ ዋንኮ እሺ አበሌ እሺ ፈያታይ ገለቶም ደቂቃ meeqa sinii godhu? yaa kudha sadii jenne? Kudha sadii kudha shan godhi yoo neede. Kudhuma sadii qabi gaafilee akkuma amma jennetti itti fufna itti fufi. Godolonu jalaan taa ture. Angaafi baay'ee si qabu dayyaa kudha sadii kan keessii xumura anki yoo duunfin illee dhaabuu danda'a. Gaafilee si gaafadhu gaafii bu'uuraan. Gaafii bu'uuraati si gaafadhu. Gaafilee bu'uuraa san qofa si gaafadha. Achiin booda gara hundootti itti fufna jechuudha. Fufi gara yaada keetii. Gaaffii yoo jalqabu. Yes. Ayyee daqiiqaa jalqabu. Gaaffii jalqabaa Yesuus fedha Waaqayyoon ala waa gochuu danda'a? እሺ ኦኬ fedha waaqayyootiin ala waa gochuu danda'a? no fedha waaqayyootiin ala okay waa gochuu danda'a? Mubarak dhufe Mubarak muti bara dhuti gara gaafii gaafii daqiiqaa sadii dhufe thank you Okay, kau yang tokko, sinis res. Eka meka ni sini kapati beso. Tapi isa waliin daqiiqaa isaa sallaa dhufu. Warri daqiiqaa qabdan kun dhaggeeffadhaa sila waan irraa waliif gannee jira. Nam tokko ragaa nan baasa macaafa keessaa yoo jedhee ragaa fide yoo jedhameeni taayimiin isaan dhaabbataaf amma ragaa fidutti. Walii gallee? Okay, okay. Kudha sadii irra sirreessii fi bakka. Jalqabaan jira. Mutii godhaa. Thank you. Sagalee isin bira jaati isin lachuu mutii godha. Tole itti fufi gaafii kan kee irra deebiiti daqiiqaa irra deebi'ee silaa akka waan ta'e on godhi bakka on godhaa itti fufa.